Har'a hordoftoota koo gaaffiidhuma isin gaafadhaa yaada jirus isinitti himu. Namni tokko ofii jiraachuu qaba moo namaaf jiraachuu qaba? Ofiif jiraachuu qaba moo namaaf jiraachuu qaba? Gaaffii kana fakkeenyaa akka isin gaafadhe kanaani maal inni jedhaati of gaafadhaame. Ishi yaadan immoo ani isinii kennu kanarratti maal inni jechuun kan inni isiniif kenneefi isin immoo kan yaaddan gargar baasati dhugaa jiru adda baasaa natti hima. Maaliif anaasaa yeroo hundaa kan inaasa'u waanan arge tokko irratti oddoon jiru tokko irratti waan mul'atee akka kubbaa tokkooti qabame jiru irratti isinitti haasa'a jechuudha. Ifama yeroo hundaa sagalee koo dubbachuuf dhugaan isiniin jedha. Yeroo tokko sagalee koo kaasee yeroo dubbadhu garanaaf garanaa gibbii qabna garuu waan inni adda dubbadhu waan lolaa jiru waan ta'e akkana fa'itti dhaabatu dhugaa Kiristoosiin lolti fayyee jechaa waan jiranii jechuudha. Hin beekan maal akkan hojjedhu waa'ee isaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee sagalee koo amma jiru baaseen dubbadha yoon jedheen nan sheema'a. Sagalee guddistuu immoo hin qabu. Erga Finfinnee deeme waggaa tokkoo fi ji'a 3 holiidha dhugaa Waaqayyo. Kanattaan hin bitanne asitti xiqqoo ishee gaayyuu kana nan bitadha rakkoon qabu isiniin jedha. Sagalee koof dhiifama yeroo hundammoo sagalee jettu. Kanaaf asitti deebi'ee jechuudha. Namni tokko ofii jiraatee namaa jiraachuu qaba moo dura namaa jiraachuu qaba? Faayidaan isaa maali? Miidhaan isaa maali? Oo namaa jiraatte faayidaa maal qaba? Hiikaa maal qaba? Yoo ofii kee jiraatte hiikaa maal qaba? Kan koorraa ka'een isinitti himaa, kan inni nama argirraa ka'een isinitti himaa, akka jirutti isinitti himaa jechuudha. Yeroo baay'een namoonni tokko namaaf jiraanna dhugaa dubbachuudhaaf. Uumama keenya qabne namni illee dhiisi yoo nuun jedhe dandeenyee hin jiraannu jechuudha. Kanaaf uumamuma keenya hin qabne namaaf jiraachuu jaalanna. Namaaf jiraachuu yeroo isiniin jedhu jireenya keessan dursitanii yookiin gaarummaa keessan dursitanii gaarummaa nama tokko. Innis fakkeenya namootuma naannoo keessan jiran maatii keessan haadhaa ta'u obboleessaa ta'u obboleettii haa ta'u abbaa haa ta'u firallee itti sanatti dhiyoo haa ta'u jechuudha. Hilmoof illee haa ta'u jechuudha. Namoonni tokko darbanii namootaaf isaan akkanaatiif kan jiraatan jiru jechuudha. Waan tokkoon dursee isinitti hima otoo hiikota kanaa isinitti hin himne jechuudha. Ati fakkeenya ani hanumti namni kuni otoon ofiin jiraanne yookiin ofiin taane darbee namaaf jiraachuun koo dhumni isaa hiikaa qaba. Dhumni isaa dhugaatti namaa jiraachuun koo sun dhugaa ta'ee namni boru naa jiraatu jira. I think hin jira jedhee yaadu. Maaliif seetanii namni tokko akkuma nama isinii kaase darbee buleessaa buleetti dhaa'uu jedhee jiraateeti dhuma isaa kan isaa duwwaa ta'a jechuudha. Duwwaa yeroo ta'e immoo garatti siqu tokko illee hin qabu jechuudha. Rakkinum keessatti akkuma rakkateetti akkuma kototeetti akkuma namni qubatti qabetti akkuma namni irratti haasa'etti du'ee bada jechuudha. Namoonni inni kalee jiraateef qubayyuu hin qabu jechuudha. Maal akka ta'eyyuu nama sana dagatameera jechuudha wanta ati kalee hoolteef jechuudha. Yeroo darbe viidiyoo tokko mucayyoo Amaariffaan hojjette ilaalee bargixotoon karaa Amaariffaa hojjedhee isiniif hin gala jedheen asiin gadi hin dhiisu jedhee dhiisee bilbila kootuun irratti cufee bilbilicha alaa dhufee siistama waan ta'eetiif dideen irratti cufee gana kompiitara keessa galamee 3,000 naamnaan saaqama jedhanii siistama yeroon isiniin jedhu bilbilichi kan biyya sana qofaaf hojjetame kanatti isiniin jedha banee tureeyyuu. Asitti immoo miti kan hojjetamu Finfinneedha. Zim jettanii namatti hin kennitanii yeroo ofii baatan malee jechuudha. Si'a 2-3 fayyisaan illee bahee ture garuu guyyaa sanbataa bahee waan ta'eef naaf hin geessine jechuudha. Kanaaf namni isin kalee jiraattaniif namni isin kalee gootaniif humna keessan ganamaa gootanii fi jireenya keessan qabdan wanta qabdan haguutuuf meesaa jettanii jirtanii har'a jireenya keessan keessa jira. Mucayyoon suni yeroon biyyaan baa jiru abbaa manaa kootti gatii in ergu birrii jette maatii koo obboloota kootiif guutaa ture jette. Kalee inni horma yoo na dhiises jedheetan isatti sumuunii tokko hin ergine jette. Har'a galee garuu isa faana hojjedha. Har'a galee garuu akka sammuun nan tuqamne hojii naa banee jireenya hojjedhu. Yeroo tokko yeroon ba'u ijoollee koo eessatti hangata kaniin jedhee ba'uu fi daa'iman qaba.
sana akkan sammuun kun hin tuqamneef waan baay'ee naa guute. Namni kun naman kalee horma jedhee hin jiraannee fi warri hin jiraadhe sun eessa dhaqanii har'aa jette. Kan hin biyyaa baheef waggoota baay'ee fixee obboloota koof haadha koof maatii koo sanaa fi har'a ilmaan haadha kooti sun eessa dhaqanii jette. Kanaafi dhugaa dubbachuuf maal wantoota tokko tokkoon isitti hima. Ani muuxadheen keessaa ba'ee garuu warri keessatti hafan jiru. Kaleessa obboleettiidhaa jiraatanii. Anillee abbaaf haadhaaf hin jiraadheen jedhu hin jiraan hin beektu. Garuu garaan koo maal akkasiif ta'e beektu yoona qallaalii namaan nahu. Guutuun barqaa nama toon dafee duuchee fi toon guutee fi nan danda'a. Kootoon hin laaliin. Har'a garuu sirriitti naa gale hin jiru eessaa dhufa malee. Gara jabinni tookalee jiraate yoon eessan jira. Yoon akkamittiin nama baay'ee futa nama lama ta'ee gittam jedhe akkatti kan hin qabamaa ture. Otoon kalee ofii koof jiraadhee har'a namoota baay'ee fantaa jechuudha. Inshaallah waaqayyoon borus waan naa godhu isa beeka. So namoonni baay'een akkanatti kan jiran jiru akkanatti. For example naman argaa jakootiin argaa jiru hojii guyyaa yookiin qulqulleessituu iddoo tokko waan mana kimii keessa dhiiga namaa shintibeetii gizee meeqa dhiqu seetan gizee 100 dhiqu guyyaa kana jechuudha. So bishaan matti naqu kana yeroo deessu kan ol teessise yookiin waan jedhu fuudhanii waan akkanaa hojjetti. Naman beekus immoo ijaan gaafsan argee miti naman beeku. Kaleessa haadha abbaa obboloota 3 jiraachaa turte. Obboloota dhiiraa jechuudha. Hundi isaanii kan mana qabanii ishiinillee qabdi bargixi ijoollee dhiistee deemte. Abbaafis jiraatte haadhafis jiraatte dhufte jechuudha. Mana tokko obboleessaan bitte dhufte jechuudha. Dhuftee naa geeddarii jetteeni hin dide. Haadha manaa qaba. Otuma ishiin inni hoshi jedhee yoo ishiin ijachuu dandeesse jechuudha. Si jammari maqaa isaatiin baafate kaartaa naa jijjiiree jennaan didee keessatti galeennaan keessatti hin galu kan eenyu akka ta'e hin beekuma akkamitti hangala jettee manni sun amma jallateetii jibuu lafa qubeektu akkasitti jira jechuudha. Maaliif irratti wal lolu yoo dhaqee kaasee irratti lolti yoo ishiinis yaada. Kanaafi har'a maal akka ishiin hojjettu sintimaa tokko isa hojjetti. Torbee 2 halkan torbee 2 guyyaa isa hojjetti. Birrii 2,500 waan akkasii argatti. Indaanqota 10 waan akkasii horsiiste. Indaanqonni kun manum keessa shunfaana jiraatu. Dhugaa waaqa nama biyya alaa dhaqee dhufee miti. Nama asuma achi bahee innaa nama haala dhaqee miti nama asuma achi bahee kan siraa biyya keessaa hojjeteyyuu hin fakkaattu jechuudha. Jireenya ishiin jiraattu gaaf tokko nama hebbisu walaggaattamne jechuudha. Harka ishii kana maal jedheen sitti hima. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ani gadummaa ishee haasa'u koo miti. Maalummaa akkaataatti deemnee dhufnee booda yoo namaa jiraattan booda akkamitti akka jiraattan sitti hima. Harki kun nuyi baadiyyaa otoo ta'ee ani beeka duratti maatiin keenya har'umallee in hojjetu naramu waan ta'eef harki isaanii shakarraa ganamas kilkilas qorqorra keessa waan ta'eef isaan namuma sana jedha xuriin qeensa ishiitii bakka kun muluuni jechuudha. Maaliif yoo achi bultee galta guyyaa immoo mana keessa hojjetti riban qabdu jireenya ishii maal jedhee sitti indaanqonni soofamarra teessi barnu keessa ta'u namummaa dhumuna bachi deemee dhufeetu hin qabdu jechuudha. Wabiin qabdu yoo indaanqota sanaafuu waan ta'e kadhattee indaanqonni akka buustee fi waa gootuuf jechuudha. Gadi bu'ee waan hin haasa'uu fi sirriitti gadi bu'aatii xinxaalaa jedhee kan gizee baay'ee haasa'u jechuudha. So mucayyoon kun akkana waggaa 7 hojjette. Dhugaa waaqan isiniin jedha. Kanaafi darbitanii yoo nama jiraattan baay'ee ulfaataadha. Kanum kollee yoon isinii fudhadhee ani otoon xinxalee fi waaqayyoon gaarummaadhuma tarii keessa koo argee yookiin immoo hunda'u bakka ishii dhaabee nan jiidha jedhee dafee
akkan gaala godhadhu karoora natti baasee ofuma na xiinxalchiisee akkan isa jala ruuqamuuf waaqayyoon jala dafee waan hundumaa dhiisee sibsibbi jedheen taa'e isiniin jedheera ja'a maalumaa dhiisee dunuuf kadheeti kadhadhaa jechuudha. Isatu akkanarra mataa koo gadi qabee yookiin namoonni akkasitti akkanarra taasa'an hin gooneef godhe malee ani yeroon galutti callaan tokko hin jiru kana bara. Har'a saninnaan deemee sanaa miti yeroon deemee sanaa miti ganaa yeroon biyya jiru isaan ifan jiraachaa ture dhiifama naa godhaate jechuudha. Akkamitti akkan jiraadhe naasa'u jechuudha. Har'a garuu namoonni sun obbolootumarraa qabee dhugaa jiru dubbadha. Har'a garuu namni sun eessuma kee haa ta'u, durbii kee haa ta'u, obboloota kee haa ta'u, qincaafin akkana yookiin tarii danda'e guyyaa lama guyyaa tokko dhufu. Kalee garuu ani durbii koo haa ta'u, obbolaa koo haa ta'u, hiriyaa koo haa ta'u, isa kaan hospitaala wajjin ciiseen, isa kaan amma ishiin guyyaa shan geessutu dhiiga ishii miicee fi uffata ishii miicee fi misxiraan maal namni ijoollee shan amma ishiin deessutti waa ishii miiceef jira jechuudha. Amma namni halaatti dhufee yookiin immoo namni baada qobaa taate jechuudha. Namoonni 6-7 namni akkasii jiru. Namni nani wajjin eenyu ciisu jira hospitaala ciisu jira. Fira keessaa, haadhoo keessaa. Namni nani yeroo sargii birrii miti akka namaa birrii namaa kennuun jaaladhu waan isaan beeku. Wanta ijaan arganii boruun irraa uffanne namaa godhu jira. Ganaa yeroo hin jirutti jechuudha. Warreen gurguddoo hangafa koo eessuma koo yookiin wasiila koo jedhee waamuun waan gurguddaa geessee dhaqa ture. Ganaa yeroo xixiqqoo eessaaf idda kettan dakumaana jammari eebbi waaqayyo garuu namatu qabuuf deema malee jechuudha. So har'a garuu si'a sadiin alaa dhufe siniin jedhee si'a lama laalee sadaffaa silan hin dhan'ee kan naanoode jira. Dhufee magana gaangaltidhaan jenne durumas mana isaan geesse mana isaan dhaqeef mana isaan ittiin gargaaraa ture yeroo sargiin qabu yeroo ilmoo isaatii yoo na akka nama jawaatti baqa akka maalii akka jedhee jechuudha. Yoo heebbata yoo maal ta'e namni itti mana ijaaree jira. Namni itti isuma qabanis immoo itti geeddareef jira. Namni itti uffises jira toon qabaan. Namni itti waan ta'e jedhes jira. Namni otoo inni boo'icha dhoowwes jira. Garuu ija koon argee jira. Har'a yeroon akkanatti jiru iyyuu miti. Yeroon akkatti jiru silaa maanu diddeedhaanii dhiyaachuu qabu. Otoon gadi bu'ee daka sana jiraadhe jaroonni kun maalinni jedheen tilmaame jechuudha. Yeroo nama da'u hundumtuu namoonni sun egaa maal akkanaa oolan yookiin maal akkanaa ta'anii sitti hima. Bargeet kan hafe du'a malemtuu namni miti gammachuu baay'ee argee waaqayyoon abbifamu jireenya koo keessatti gaafan du'e immoo isaanuun arguun ofin isaanu barbaadu. Garuu gammachuudhuma koo kana irratti ani gadda isaanii gammachuu isaanii yaaddoo isaanii irratti namoota hirmaadhe sana akkaataa isaanitti dhufan isin tagarra. Sharmillaat bakka jiraatti kan jedhu yeroo cidhaa immoo aw gaddaatis natti fakkaatamaa ta'ee hin beeku. Kan inni meetoo ta'ee fi jedhee hawwu kan inni meetoo guutee fi mul'ate namoonni kun jedhu yabaasaan eenyummaa koo jabeesseef qabuu koo kan hin baree'u akka ta'e sargiidhaan asitti isin hin jedhe cidha kootiin asitti jechuudha. Sana dura sumaa nama hin beeku dhugaa waaqa. Idduma dhufee waan baay'een namaa ta'aa jira ol fuudhee qoqonxuree kennaa ture dhugaa Kiristoos isiniin jedhe. Sana booda jedhe. Kanaafi otoon gadi bu'ee jiraadhe akkan dubartiin fakkeenya isinii kaase namnuun seenu mana kana jechuudha. Namnu quba nan qabu jechuudha. Har'aati kush jettee jirta ofii namaa jiraattee jechuu isinii kaasaa jira. Yoo namaa jiraatte akkan dubartii fakkeenya isinii kaasisan. Yoo ofii jiraatte garuu ofii jiraattee hojjattee mul'ifattee argattee yoo qabaatte erga qabaatte namaa kennuu iddoodhaa nama kaasuu kaasaa deemta jechuudha. Isaan sun jammar sirkaa nyaatanii dakasii hambisanii meesii dhiisanii maaliin kaatee amma boruutti amma gaafa jirtutti nama gargaarta. Garuu yoo godhachaa dhufte yeroo hundaa namaa goota. Sirka jira waan ta'eef ijoo godhattee ofii jiraattee jirta kalee waan ta'eef.
Si galee kalee ofii jiraattee jirta waan ta'eef wanta ofii jiraachaa turte sanarraa immoo namaaf sheer gochaa dhuftaa jechuudha. Garuu kalee namaa jiraattee jechuun yeroo itti hojjetanii argatanitti yeroo itti argattee ol kaawwattutti yeroo itti silaa kuni maa inni jettee ol kaawwattutti ati namootaaf taate. Har'a garuu yeroo karaa ittiin utaaltu dhabdutti inafta ka daanditti akkamitti utaalta. Ani amma kana otoon kalee kun humna koo qabeenya koo muluu namaa kenne waaqni ya deebisee na eebbisee na kaas karaa ta'een tattaafachisee na kaasuu baatee anarra sichumaan ammas deebi'ee ofii jiraachuu ka'amoo kamii saattanitu haala. Gaa'ilan dhaabadhamoo ilmoon godhadhamoo hojiin hojjedhamoo ittiin jireenyicha hojjedha ilmoo guddisaa jireenya jiraadha. Kana boodamee itti jiraachuu qabda malee ganaa hojjettee fiduu hin qabdu. Yoo ta'e illee isuma duraan jiru hojjechaa deemta malee jechuudha. Kanaaf kalee yeroo silaa ofii ta'uu qabdutti namaa taatee yeroo hojjettee mul'iftutti silaa kalee namaaf mul'iftee fi keetoo hin jiraanne yoo har'a geesse boru hati kuftee ilaashii harka ture akkan amma siniin jedhe fakkeenya sinii kaasee ture an ammeenyaaf miti fakkeenya sinii kaase. Garuu obboleettiin haadho yoona ishee harka taraa maaf hin goone ammam nuu sissite nuyi maal nuu goote nuyi kan jedhaniin jiru. Ittiin dhaqan gadda ishiirratti gamu otoo dhibamte kun amma achumatti xuroofti. Namni hin jiru kan nama dhabdeetti. Maaliif sababa qincaafii sana qirincaafiin qabadhattee mana obboleessaa san dubbatteef hundumtuu qabeera. Namas dhabdeetti kan kalee dadhabdes dhabdeetti kalee inni oolmaa ishiin namaa hooltes hafeera jechuudha. Kanaaf bakka rashiin yoo dhibamte tasa wanta addaa yoo itti dhufee goodatti laxxetti hafte jechuudha. Kanaaf an deebiin koo inni dhuma ofii jiraattee warri kana dura sin harkaa bade rakkoo hin qabu. Waaqayyoon akka ka'utti sin kaasa. Kana garuu ofii jiraachuu qabdu jalqaba. Ofii qabaachuu qabdu jalqaba. Ofii dhaabbachuu qabdu miilla lamaan hin jalqaba. Ofii fuula keessa mul'isuu qabdu dura. Fuuldura namaa keessa dhaabachuu qabdu. Nama ta'uu qabdu. Fuula keessa namni baruu qabu. Fakkeenyaa kaleessa nuti waggaa 7, 8, 10, 16 biyya namaa turre fuulum keenya namni dagate. Ganaan wiyyaafatu kana booda ishiin anamma baay'een kan nan beenne jira. Ishiin kan jedhan jiru jechuudha. Yookiin qixxisuudhaan si waamu yookiin hangafaan si waamu ishii dhawan inni kaan mucaa wasiilaa keenyatiin kan na waamu jira. Inni kaan nama biraa ollaadhaan kan na waamu jira. Narraanfatan innaan siin jedhe bifti deemeera. Gara biraatti jechuun yookiin bareedinatti jijjiirame yookiin fokkisee isaa ta'u. Ganaa sin baru kana booda. Duwwaatti moomtu sin baru. Shiidheen as gara tachiisee moo siin jedhu. Kanaaf ofii jalqaba jiraadha. Ofii jalqaba of dhaaba. Ofii jalqaba ani eenyuun boru maal waan ta'e maal hin ta'a. Namni kalee maal ta'e inni akkas ta'e sun maaliif akkas ta'e. Haadhoo jiraateeti miti obboleessaa jiraateeti miti haadhaa jiraateeti miti kan akkas ta'e. Ani sanas boru isuman eeggatadhaati ofii keessanii jiraachuu jalqaba. Mul'annaan dura dhaabbannaan miilla lamaanii abbabiin amma gaafa biyya lafarra jirtanii abbaafeetan gargaartu hin dhumu. Garuu jalqaba namaa jiraattanii dhume achitti taanan ganaa ka'uun keessan hin tilmaamamu. Kanaaf viidiyoo sitti dheeresse jedha like share godha.